warri aangoo irra jiru murna Oromoo keessaa bahe. Mootummaa sadarkaa Itoophiyaatti dhiisii sadarkaa Oromiyaatti mootummaa Oromoo jechuun hin dandeenye. Kaajaan marroon gadi ba'e inni har'a hidhatee lolaaru kun inni waraana Afrikaa qabu kun inni dhaabbatee lolaaru kun takkaa gabbee guyyaa tokko Abiyyi xiqqeessee hin beeku. Abiyyi uummata Itoophiyaattis ta'e Oromoo Afrikaas tajaajilaa jira jechuudha. Daaqaaqiin እንዲመቻችሁ ሰርታችሁ አሳዩን ከኛ የተሻለ ነገር ሰርታችሁ አሳዩን ሜ ቪዲዮ ከነ ወሊን ረገ ገልሚ ፓርቲ ከና መቃ ቆፎ ዶን ተይን ገልሚ ሳቲስ በዳዲን ቀጀልቶ የሮ ገራ ሳቲ ጉቱ ደንደሰቲ አት ኢሳፍራ ሳቲ ኦቦሌሰ ሳቲ የሮ ኢሶፍራ ደንደሰ ቆፋ akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin walitti deebnee jirra. Viidiyoon guyyaa har'a viidiyoo torban kana miidiyaa hawaasaa sooshaal miidiyaa kana irratti haasaa guddaa ta'e namoota hedduu haasofsiisaa jiruun walitti deebnee jirra. Haga xumuraatitti nafaana tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin namoonni maatii hin ta'in sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Hundi keessanuu laayik godhaa. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Gara viidiyootti. Arakiloon maal jedhama afaan Oromootiin maal jedhamee waamama? Oromoon maal jedhee waamame? Arat kilo afaan Oromoon kilo afur jennaa gara sana. Gaafa hiikamuudha. Maqaasaa jalqabaan beeku. Ayoodima. Arakiloon madama. Akkasuma dama. Afaan Oromootiin hin jiru? Afaan Oromootiin Finfinnee dama. Walumaa galadha kaasuun. Walumaa galatti. Rakkiloon yaada deebisuu hin dandeenye. Akkatti beeku rakkiloodhaan beeka. Sumaan beeka malee deebisuu hin dandeenye. Rakkiloon kan yaadutti kiiloo afur jedhee yookaan giraama afur jedhee yaada jechuudha. Gaafa hiikamuudha. Naannoon sun amma fakkeenyaaf naannoon Arakiloo jedhamee waamamaa ture. Afaan Oromootiin yookiis immoo Oromoonni maal jedhanii waamamaa turan? Oromoon Arakiloo hin beeku. Maal jedhamee waamama? Hiikaa isaa osoo hin ta'in maqaa isiin dura Oromoon jalqaba ittiin waamaa ture. Namoonni maqaa san beektan koomentii jalatti barreessaa. Warri aangoo irra jiru murna Oromoo keessaa bahe. Mootummaa sadarkaa Itoophiyaatti dhiisii sadarkaa Oromiyaatti mootummaa Oromoo jechuun hin dandeenye. Eenyu namni Oromoon filannoo ifaa bilisaatiin filatee aangoo irratti baase? Eenyu kan dantaa uummata Oromoo jiddu galeessa godhatee hojjetaa jiru? Har'a bar tarii yeroo adda addaa hoggaan jiru kontroversiyaal fakkaata. Oromoon ajjecha saamicha salphina waggoota torban kana keessa gale mootummoota dabran sadan afran walitti dabaltee mootummoota alagaa jennuun dabran walitti dabaltee hamma baay'atu. Wanti Jawaar mootummaa ilaalchisee mootummaa yeroo ammaa kana aangoorra jiru ilaalchisee dubbataa jiru hojjetaa jiru namoota hedduu rifachiisee jira. Yeroo mootummaan kun gara aangootitti dhufu wanti inni haasa'aa turee fi yeroo ammaa kana hojjetaa jiru namoota hedduu haasofsiisee namoota hedduu rifachiisee jira. Keessattuu warroota asiin dura sanyii uummata keenyaa uummata Oromoo lafarraa balleessaa turan wajjin hariiree mootummaa kana aangoo irraa kaasa jedhee dubbachuun isaa namoota hedduu rifachiisee jira. Namoota isa deeggaraa turan namoota isa gargaaraa turanis akka irratti ka'u taasisee jira jechuudha. Wanti inni dubbate wanti inni haasa'e kun. Hayi jawwee haasoo isaa tokko yaadda beektaa kan baay'ee na kofalchiisu maal jeeseetani Oromoo ta'e namni bilisoomne jiru amma booda baatirii fudhadhaati bilisummaa barbaada malee Oromoon bilisoomee jiraan hunjee. Ifiifuu wayii tureere xiqqishuma taa'ee baatirii nuti ibsannee bilisummaa barbaadu jiru sani dhufee nurraa fudhatee nu wajji barbaadu seenee jechuusi galee bilisummaa. Amma booda jee barsi galee Oromoon bilisoomee jira kana booda waraana bilisummaa eegu malee waraana nu bilisoomsuun barbaadnu woboon hiikkatee galuu qaba. Ha woboon hiikkatee hin galu jedhu immoo amma booda sun shororkee isaadha shaneedha dhabamsiisuu qabnaa jeesi galee. Ifiifuu wayii xiqqoo tureere ifumaaf baatirii nu kadhatee nu wajjin bilisummaa barbaadu seenee ammallee barbaadu jira jechuusi galee. Haasawus kana kan dhageeffadhe na kofalchiisa. Jawwee jarjaruu dhiisee ammallee karaa namarra jirtu sin baasu. Ati aangoodhaaf malee uummataaf qabsaayaa hin jirtu. Sobdee aangoo qabachuuf akkana ta'aa jirta. Mootummaa aangoorra jirus sababa kanaaf xiqqeessaata jedhee ibsee jira. Kan siin qabatan aangoodha. Aangoodhumaaf siin qabatan. Aangoon kenna rabbii malee hin ta'u. Aangoon kenna rabbii malee hin ta'u.
Yaalmarroon nadha wareegama bosona keessa taa'e wareegama kaffalaa jiru aangoodhaaf qabsaa hin beeku aangoodhaaf hin jenne uummata Oromootiif jedhe. Isin immoo kana sincin akka kutaatti illee aangoo akka gandaatti illee aangoodhaaf sincin gara aangoon sun immoo hin jiru. Dhuguman jedha aangoon nuti sun hin jiru wanta aangoo dhabuu hin jiru. Akkanatti qabsaaniiti biti aangoo argachuun kutaa namaa arrabsanii ganda namaa arrabsanii yookaan immoo mootummaa biyya bulchu xiqqeessanii miti takka Jaalmarroon gadi ba'ee inni har'a hidhatee lolaa kun inni waraana Afrikaa qabu kun inni dhaabbatee lolaa kun takkaa gabbee guyyaa tokko biyyi xiqqeessee hin beeku. Ni meeshaa Afrikaa qabu jechuudha. Takkaa gabbee guyyaa tokko abiyyaa makana nu gootee abiyyaa maballeessina abiyyaa mabuqqimna jedhee hin beeku. Akkanatti yaada isaa irratti kennee jira. Waan fedhe ta'us mootummaan kun mootummaa Oromoo waan ta'eef qaama biraa wajjin taanee mootummaa kana irratti ka'uun hin barbaachisu jedhee jira. Mootummaa kana irratti ka'uun sirrii miti. Mootummaa kana irratti ka'uun isa asiin dura nurratti ta'aa ture san deebisuudha jedha. Akkuma Tigreen mootummaa Oromoo jalatti hin bullu jette waggaa 7 guutuu kana dura dhaabbatte uummanni Oromootis har'a aangoo isaa harka jirtu tartiifachuudhaaf aarsaa isa barbaachisu kamuu ni kafalaa jechuudha. Namni kamuu kanaaf qophaa'uu qaba. Oromoon aangoo isaa harkaa bahuu deemtu tanaaf xilaataaf ergamaa hin ta'in. Har'as taanaan ergamummaa keessaa bahuu qaba Oromoo. Namoonni tokko ammoo Abiyyi kuffisuu qabnaa Tigree faana dhaabbannee Eltiraa faana dhaabbannee Faannoo faana dhaabbannee yoo Abiyyi kuffifte achi booda maal godhuu deemta? Mootummaa kee ijaarrachuu deemta? Akkuma kanaan dura taarika leencoo lataa fa'aa dalagan. Mallas wajjin taa'anii diriddirii godhanii Mallasiin Finfinnee seensanii geessanii ofii isaaniitiif gadhiisanii bayan. Har'a san irra deebinee dalaguu qabna. Artisti Kadir Martuullee waa'ee Jawaarii fi muummee ministeera Dr. Abiyyi Ahmed waan dubbatetu jira. Yaada irratti kennee jira. Haa ilaallu. Abiyyi uummata Itoophiyaattis ta'e Oromoo Afrikaas tajaajilaa jira jechuudha. Qubatti laatu. Tintibbadhu. Nama tokkummaa lallabu. Nama jaalala lallabu. Cimseetiin si hubachiisa. Jawaaris hallayyaa si keessa malee hallayyaa si hin baasu. Hallayyaa kana garuu sabni Oromoo si wajjin lixu afaan Oromooti. Hallayyaa kana sabni Oromoo isin wajjin lixu ofiif lixan afaan Oromooti. Dubbii gaaftu. Waa'ee isaanii artisti Kadir Martuullee akkanatti yaada irratti kennee jira. Akkanatti ibsee jira jechuudha. Isaan lamaanuu meesa itti aanus haa ilaallu. Hojjedhaa waan nutti agarsiisa akkasumas gaafii nu gaafadhaa malee qeequu qofaan Itoophiyaan hin jijjiiramtu jedhan adaraa nu dhiisa hojjedhaa nutti agarsiisa jechuun maqaa uummata Itoophiyaatiin kadhatan Abiyyi. ሳንሰራ እጃችን አጣጥፈን የሚሰራን ሰው በመተቸት ኢትዮጵያን መለወጥ አንችልም። እና ብዙ ተላግማችኋል፣ ብዙ የዳቦ ስም አወጣችኋል። አሁን በመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ስም መጠይቃችሁ ላቃቂር እንዲመቻችሁ ሰርታችሁ አሳዩን። ከኛ የተሻለ ነገር ሰርታችሁ አሳዩን። ዶክተር አብይ አህመድስ ያደ ሳከነት ከነኝ ጅራ ዋን ሄዱ ዱበቴራ ቪዲዮን ኢጣኑ ቪዲዮ ኦበርኖተ ጉዳ እራ አርገኑ ነሞን ሄዱ የሮ አንጎ ረቱራኒ ፊ አንጎ እራ ካን ጀቹዳ ዋን ኢሳን ኡመተ ከነ እረቲ hojjetan haada wannu me yoo dandeettan video kana like share godhaati namoota hedduu bira akka gahu taasisa me video kana waliin argeef galmi paartii kana maqaa qofa don ta'in galmi isaatis badhaadhiin ni qajeeltoo qaba an paartii kana qofa don ta'in paartii biraas nan beeka waan ta'eef namni bakka irraa ka'e sin beeku bakka jiru sin beeku akkanumaan tatabbisa kun dhuguma badhaadhiin garuu qajeeltoo qaba. Qajeeltoon isaa maali? Sabdaneessummaadha tokko. Badhaadhinni siyaasa tarkaanfataa gaggeessa. Yeroo amma seennu sanii fi bakki amma jirru wal caala. Akkitti nu amanu. Waan baranne qabna, onnee dabalanne qabna, yaada dabalanne qabna. Guyyaa guyyaadhaan guddata, guyyaa guyyaadhaan barata. Argitaniif akkatti ol koraa jiran. Kana laaluun hin barbaachisa. Paartiin keenya akkan muummichi keenya. Biyya meeqa keessaa hidhamaa baasee xayyaara ofiititti baatanii galchan. Hin beektuu miti? Kun kabaja lammiileetiif xiyyeeffannoo kennuu keenyarraa waan madde jechuudha. Namoonni akkanaa kunniin carraa argatanitti ofii isaaniitii fayyadamuudhaaf yeroo aangoo irra ture waan inni hojjetaa ture namni hin beekne hin jiru. Yeroo amma aangoo irraa ka'e waan inni hojjetaa hundi keenyaayyuu argaa jirra. Namoota akkanaa kanneen irraa of eeguu qabna. Namoota fakkaatanii yeroo fakkaatanii namoota uummata miidhan waan ta'eef namoota akkanaa kana hordofuun nu barbaachisu. Hayyootas haa ta'u namoota dhuunfaas haa ta'u
yeroo hedduu namni keenya namni tokko garaa isaaf hin taane taanaan yeroo isaaf ta'e yeroo garaa isaati guutuu dandeessetti ati isaaf fira isaatii obboleessa isaatii yeroo isa ofirraa dandeesse qofa. Ammoo atiin kun isaaf hin taane taanaan biyyaafis hin taatu jechuudha. Haadha kee maan taane haati kan kee isaaf hin taane taanaan siif diina godhee argamaa jechuudha. Ilmi namaa jechuudha isaaf hin ta'u taanaan dantaan biyyaa san galchu. Isaaf hin ta'u taanaan haati kan kee siif hin taatu jechuudha. Haati kan kee siif hin taatu jechuudha. Yoo isaaf hin taayin si galee ofiif malee biyyaaf osoo hin taane osoo garaa isaa danda'ee osoo garaan isaa mootummaa kun ofirraa danda'ee biyyaaf illee mootummaa kun dirqiitti isaa taasisaa jechuudha. Uummata kana dirqiitti liqimsiisaa jechuudha. Kanarraa hubanna kamaal jennare kaleessa maal jedhaa ture har'a maal jedhaara. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Isinis yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'aa hundi keessanuu laayikii godhaa, sheer godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.